Haaya shama daawwattoota Oromaan akkam jirtu har'allee jabaa isiniif qabadee dhufeetin jira baga gammaddan isin jechuu barbaada Hammastar Koompaatii waan haaraa qabatee dhufee jira jechuudha akkuma beekamu geemii dhiyoon tana sababa namoonni baay'ee riippoortii godhanii irraa kan ka'e jechuudha amma ka ajaa'ibaa geemii ajaa'ibaa jechuudha kan duraanii sun kan beeksisa qabu san hundaa'u jechuudha akkuma dhiyoon tana waadaa nu seenee jiru jechuudha irraa dhiisanii oopshinoota biraa amma kan biraa waan haaraa ajaa'ibaa qabatee dhufee jechuudha waan faayidaa guddaa qabu kanaafuu haala itti fayyadama isaatii fi faayidaan isaallee maal kan jedhu jechuudha bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya tokkoon isaa jechuudha gaggabaabsee kan isinitti himu ta'a baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaati miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Hammastar Koompaatiin waan haaraa fidee jira akkuma isiniin jedhe eeyyee waan haaraa fidee jira oopshinoota adda addaa jechuudha hamma amma dura kireet godhuun kan beekamu jechuudha akkasumallee geemoota adda addaa kan beeksisa baay'ee nama jeequ jechuudha hedduu kireet godhanii jiranii san hundaa'u jechuudha sababa namoonni irratti yaada kaasanii akkasumallee mormii guddisaniif jechuudha isa sanilleen akkuma jirutti ta'e amma immoo kan biraa kan addaan nuuf gadhiisanii jechuudha daawwattoota kiyya akkuma dhiyoon tana poostii isaanirraa hubannetti waadaa seenanii waan haaraa qabannee dhufaa jira akkuma jedhanii turan jechuudha waan haaraa sanillee kunoo qabatanii gadi ba'anii jiran jechuudha mee wanti amma gadhiifame taaksii nama gadhiifame kun maal kan jedhuu fi akkasumallee faayidaa isaatii fi miidhaa isaallee gaggabaabsee hanga tokko isinitti himaa jechuudha daawwattoota kiyya amma yeroo viidiyoo isiniif waraabaa jiru Hammastar Koompaatii keessan jira haala isin argitan kanaan isinillee haaluma kanaan gara telegiraama keessanii deemtanii jechuudha Hammastar Koompaatii keessan keessa seentuu jechuudha daawwattoota kiyya fakkeenyaaf kan nuuf dabalame jechuudha. Taaskiin haaraan amma nuuf gadhiifame illee gubbaa kanarratti jechuudha isuma tanarratti ni cuqaasanaa jechuudha sana booda haala kanaan maqaa keessanillee haala kanaan isinii fida porofaayila keessan jalatti jechuudha haala kanaan daawwattoota kiyya wantoota adda addaatu gaas keessa jira haala isin argitan kanaan jechuudha kunoo amma asirratti jechuudha filter kan jedhuu fi all kan jedhu ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya asirratti bakka lamatti adda baase isinitti argisiisaa jira jechuudha fakkeenya amma kun guutuun isaa haala isin argitan kanaan qulfii jira jechuudha daawwattoota kiyya qulfii kana ni bantu jechuudha tokkoon isaa fakkeenyaaf asirratti isin gaafata jechuudha sa'aatii meeqa akka isin gaafatu jechuudha asirratti ilaala jechuudha sa'aatii 200 fi kun guyyaa meeqa isin fudhate jechuudha sa'aatii 200 fi wayi nu gaafata jechuudha daawwattoota kiyyaa kun egaa baay'ee guddaadha jechuudha guyyaa dheeraa si gaafata akkas fakkeenyaaf isin oolta jettu irratti illee yeroo isin cuqaastan haala kanaan isinii fida jechuudha oopshinoota as jalatti isinii fidu kana tokkoon isaa jechuudha as jala bituu ni dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf kan isin ittiin banuu dandeessan jechuudha jala kanatti kooyina isiniif ka'a kooyina miliyoona tokko nu gaafata jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu jechuudha yeroo isin asirra cuqaastan kallattimaan kooyina keessan miliyoona tokko fudhata jechuudha kunoo baay'ee bakka jettu tananii cuqaastanii sana boodan haala kanaan jechuudha kunoo amma binnee jirra jechuudha isa kana jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu kana bituun baay'ee jechuudha isin fayyada jechuudha daawwattoota kiyya amma gubbaa kanarratti illee yeroo ol deebitan jechuudha si oolta jettu tanarratti yeroo isin cuqaastan jechuudha haala kanaan jechuudha asirratti fiikcharoota adda addaa asirratti nuuf fida jechuudha kanaafu isin maal gootan isa kana tokkoon isaa jechuudha upgrade gootanii jechuudha yeroo isin upgrade gootan jechuudha kun hundinuu ufiin isiniif dhufa jechuudha amma kaardii kan hanga isiniif dandame jechuudha daawwattoota kiyya osoo bitattanii baay'ee bu'a qabeessaa jechuudha kanaafuu haala kanaan isiniif dhufa jechuudha kanaafuu isin hamma isiniif dandame upgrade godhuu qabdan jechuudha asirratti amma news tajettu tana irratti cuqaastanii kaardii kanallee haala kanaan kunoo kaardii 10 kana haala kanaan bitatuu dandeessanii jechuudha yeroo tokkoof asirratti ni cuqaasu sana booda upgrade tajechuudha haaluma kanaan hunda isaatu jechuudha irra deemtanii yoo barbaadan jechuudha bituu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya kan isinirraa eegamu jechuudha hanga dandeessan upgrade godhuudha jechuudha kun wantoota baay'ee as jalatti oopshinoota adda addaa nuuf fida jechuudha yeroo nu kan fuuldura jiru upgrade godhaa deemne kan itti aanu ufuma isaatiin nuuf banamaa deemaa jechuudha gubbaa kanarratti kun kan inni akka nu upgrade godhu gaafatu jechuudha hanga kaardii 200 jechuudha fakkeenyaaf daawwattoota kiyya kanaafu irra cuqaastaniituma jechuudha hanga isiniif dandame jechuudha upgrade godhaa deemtanii jechuudha haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya kun baay'ee bu'a qabeessa keessafuu profeet paraaworii keessan guddifatu keessatti shoora ol aanaa taphata akkasumallee wantoota haaraa isaan asirratti gadi dhiisan kana yeroo isaan gadi dhiisan jechuudha baay'ee bu'a qabeessa waan ta'eef keessa seenatii itti fayyadama upgrade godhaa haaluma kanaan jechuudha bituu ni dandeessu jechuudha salphumatti daawwattoota kiyya
Fakkeenyaaf daawwattoota kiyya asirratti fiitood ka jedhuu fi ool ka jedhu kana bakka lamatti adda qoodee isinii fidee jechuudha. Amma asirratti jechuudha haala kanaan taaskiin kun asirra jira jechuudha. Mee fakkeenya tokko of duuba deebi'eetiin isin argisiisa jechuudha. Amma taaskiin kun fuula kanarra jira argitanii isa sana achii bituun jechuudha. Isa kana hamma dandame asirra kaa'atanii jechuudha. Kan barbaadan asirratti taaskii barbaadan jijjiirratuu dandeessu jechuudha. Mee akkamitti akka jijjiirratanii isin argisiisa jechuudha. Isa kana sirriitti ilaalaa jechuudha. Amma asirratti taaskii kana sirriitti ilaala lakkoofsa 33 kan ofirraa qabu kana jechuudha. Kanaafuu asirratti deebi'eetiin jijjiiree isin argisiisa jechuudha. Nan bita jechuudha tokko itti deebi'ee kan barbaadan bituu dandeessan isin isii tan haa bitu amma meeqa akka na gaafatullee nan ilaalaa jechuudha. Sana booda haala kanaan asitti naaf dhufaa jechuudha. Kunoo sa'aatii meeqa akka na gaafatullee ilaaltu koina miliyoona tokko na gaafatu kanaaf asirratti gadi bu'ee Allah godha jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufaa baay'ee jettanii ni jechuudha. Amma guutumaan guututti binnee jirraa jechuudha. Kunoo haala isin gubbaa kanarratti argitan kanaan jechuudha. Kanaafuu fuula sanirratti deebifatuuf maal gootanii isa kana chorsoddoo jettu tanarratti yeroo tokkoof kilii gootu jechuudha. Sana booda jechuudha kunoo haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya asirratti isiniif gala jechuudha. Garuu wanni isin beekuu qabdan jechuudha kan isin achii bittanii asirratti galchitan kuni kooyina keessa murata jechuudha. Profeet per haawarii illee isiniif hin hassaabu jechuudha. Isinii galuu qabaa miti. Asirratti kan isin galchitan kuni kooyina keessan miliyoona takka murataa jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan kan barbaadan fiichoora barbaadan asirratti galfatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya kunoo haala kanaanii jechuudha. Kanaafuu bu'aa guddaa kan qabu jechuudha. Keessaafuu isa gubbaa kana kaardii kana yoo bitattan baay'ee gaariidha jedheetiin amanaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Haaluma isin argitan kanaan kaardiin akka keessatti walitti qabamee kun jiru jechuudha. Kaardii 10 irraa kaasee abbaa 10 irraa kaasee hanga kaardii abbaa 200tti jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kan ammoo guyyaa 60 keessatti akka bitannee finnu nu gaafataa jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan guyyaa 60 irratti akka finnu nu gaafataa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha hanga isiniif dandame kaardii kanallee bituun baay'ee bu'a qabeessa jedheetiin amanaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu hanga isiniif dandame irratti cuqaasaati bitadhaa jechuudha. Kaardiin kun bu'aa qaba. Fakkeenyaaf kun waan isaan jedhan gaa'ee bu'aa qaba waan jedhan hundumaa jechuudha. Hamma dandame nu binneetuma jechuudha. Hojii isaan irra nu kaan dalagneetuma bu'aa keenya immoo ni eeggannaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu immoo kana irra caalaa waniin isin gorsu jechuudha maamiltoota kiyya asirratti waan guddaa kan faayidaa isiniif qabu. Fakkeenyaaf chaanaalota saboota biraatiin barsiifaman akkasumallee afaanota biraatiin barsiifaman warreen teeknooloojii kanaan fagaatan jechuudha. Yeroo ilaallu jechuudha chaanaaluma kamiyyuu kan waa'ee kiriptookaaransii kana barsiisuun yeroo ilaallu jechuudha. Kan hamastar koompaatii kana keessatti gadi fageenyaan irratti dubbatamaa jiruu fi irratti barsiifamaa jirulleen akkasumallee gara hamastar koompaatiilleetiin maxxanfamaa jiru yeroo kamiyyuu irra deddeebiin kan dubbatamu profeet per haawarii kanaa jechuudha. Dirqama profeet per haawariin kun hanga miliyoona tokko ol taruu inumaa sila miliyoona 2-3 ol godhatanii baay'ee gaariidha jedhamee yaadama. Garuu miliyoona tokko olii yoo dabarsitan baay'ee gaariidha jechuudha. Kooyina kanallee baalaansii wal godhaa 250 600 hanga 600tti yoo looftan kooyina kanallee baay'ee gaariidha jechuudha. Baalaansii waliin godhaa akkasitti yoo deemtan baay'ee gaariidha jedheetiin amanaa jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee asirratti illee haala isin argitan kanaan Grand Master ka jedhu kanallee jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufa isa kanallee jechuudha. Grand Master ka jedhu kanarraa jechuudha gara kunoo amma haala kanaan jechuudha gara Londonitti darbuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf Londonitti gaafa darbitan biliyoona takka gaafa geessanii jechuudha. Isinii galee biliyoona takka gaafa guutan haala kanaan gara Londonitti isin darbisu dandahaa jechuudha. Asirratti immoo haala isin argitan kanaan kunoo miliyoona 50 akkasumallee haala kanaan jira gaa'ee miliyoona takkaa guutuu dadhabnee jira nu miliyoona 2 diisii gara biliyoona siquu diisii isaan akkas jedhanii nu gaafatanii. Kanaafuu isin hamma isiniif dandame asirratti illee jechuudha. Kana fakkeenyaaf akkamitti akka isin itti argatuu dandeessan jechuudha. Guyyaa guyyaan taaskoota asirratti gadi dhiifame fudhatuun akkasumallee qoomee of duuba deebi'een isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Kana fakkeenyaaf isin kana kan argatuu dandeessan jechuudha. Guyyaa guyyaan deelii riiwaardii asirratti gadhiifamuu fi akkasumallee deelii siiparii fi deelii koomboo kana guyyaa guyyaan kan gadhiifamuu fi akkasumallee geemii asirratti gadhiifamu taphatuun akkasumallee deelii koomboo kana keessa seentanii jechuudha. Niiw kaardii iddoo jettu jechuudha. Ispeeshaalii irratti cuqaastanii jechuudha. Niiw kaardii isaan gadhiisan jechuudha. Guyyaa guyyaan niiw kaardii kan jedhu kana jalatti waa gadhiifamanii taaskii isaan as jalatti gadhiisan guyyaa guyyaan bituudhaan jechuudha. Sana booda profeet per haawariin keessan ol guddataa deemaa jechuudha. Haga
miliyoona irraa kaasee miliyoona 100 isiniin jedha miliyoona tokko miliyoona 2 miliyoona 50 akkasumaan ol deemaa jira ol deemaa jechuudha. Lakkuma Prophet per hawriin keessan ol guddataa deemuun jechuudha. Isinillee gubbaa kanarratti jechuudha gender mastering keessan gara Londonitti isiniif jijjiiramaa deemaa jechuudha. Kanaafu jechuudha haala kanaan taphatuu dandeessu jechuudha. Kunillee faayidaa guddaa akka qabu dubbatamaa jira jechuudha daawwattoota kiyyaa. Kanaaf haala kanaan jechuudha itti fayyadamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Irra deebiin ammallee kan isin gorsu Prophet per hawrii keessan guddifadhaa daawwattoota kiyya. Irra deebiin kan isin gorsu kanuma jechuudha. Maaliif faayidaa guddaa kan isiniif qabu isa kana kan gadii kan osoo hin taane kooyina taaptaabii kan osoo hin taane Prophet per hawrii kana jechuudha. Prophet per hawrii guddifatuun kooyina kana walitti qabatanii Prophet per hawrii keessaniin bitattu jechuudha. Kaardii asirratti gadhiifaman kan kooyina xiqqaan bitamu Prophet per hawrii gurguddaa isiniif kennu guyyaa yoo hordoftan ni argattu jechuudha. Deelii koomboo fakkeenya fudhadhaa miliyoona 5 isiniif kenna guyyaan akkasumallee specialist ka jedhu irratti yeroo cuqaasan jechuudha. New card irratti yeroo cuqaasan guyyaan taaskiin haaraan as keessatti gadhiifama gatii rakishaan jechuudha. Osoo isin jalaa hin dhumanne ni dhumata yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafu haala saniin bitatanii Prophet per hawrii keessan guddifatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kan akka isinitti toluu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan please subscribe godhaatii miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise please like godhuu hin dagatina. Bakka isiniif hin galiin komentii jalatti na beeksisaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufe asuma irratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.